Eh, eh, la, la. Sabi sa maro kita jirta obboleessa kiyya. Bara obboleessa kiyya irree baasa jedheetiin kana taatu laaftuudha. Cal'imee ati waan deemaa jiru quban qabdura fakkaate. Rakkoon tamaaliiti siraata akkanatti deemaa jiru. Hidha irree hin qabne ittiin heeruminaa jedhamee jira obboleesso. Sandaatu laaftuudha. Obboleessa kiyya na dhageessaa yeroo ammaa kana uumamni lafa kanarra jiru harka dhibba keessa 99 dubartiidhaadhaan dhiirri ammootu paarsantii takka qabu. Dhiirri qaaliidha jechuudha. Yeroo kanaa miti yeroo duraan ni dhiirri xiqqoo baay'inaan jiru san iyyuu dhiiratu laallattee fuudha malee dubartiin akka zamana kamiitti nama laallattee nama heerumuu jammarti. Ati waan kana ta'eef ofirraa hadiida kana dhiisiitii yeroo dalagaa keetii dalagadhu yeroo iriftii keetii ammootu boqonnaa fudhadhu. Kun irree osoo hin ta'in arrii sitti baasa saayibii. Katole isin jettanii fuutaa ta'ammootu si diddanii dhiiftaa jechuudha. Zabana kanaa miti. Zabana duraan haadhaaf abbaa jalaa jaarsan taaniin kadhattee fuutu kanayyuu dhiirumatu laallattee fuudha. Yeroo ammaa kana ammootu miseenjaraaf inistigraam sarchii gootee daawlotu gosa. Kanaa miti yoo taate magaalaa guddittii tiktook imaltaa jechuudha.